من الشيطان الرجيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ولقد نادانا جتون والله لقمتي نتن للبته نوح جتون نبي الله نوح نتن للبته يا رب نادر مدو جئ جتودا رب انصرني يا رب نادر مدو جئ نتن للبته جئ مغا ربين فلنعم جتون واتولي المجيبون نتوري ديبسا إسا خنن نتواتولي جئ قدا إسا سوري إسا قيبل سن نتواتولي تنيفو نور خايته إيجا نور قاية تنوتيز ديبسا إساقوني جرا واتولي ونجيناه يا ديبسا انت نقنو ونجيناه جيشوني تنقاني بافني وآله جيشوني سافي والرساتيسي والرئيسة أمانيسني بافني من الكرب العظيم جيشون شنكي قد طوفانا سنجلا جيشودا إيه نبي الله نوحين ومن كافر توتا إسا ركفناني إسا أمانو جناني إسا خجلسيسناني يا ربي توكي ساني رتي نادر مدوجي تنيفو يا ربي سانو مقنا وزري ساني الدنيا رتي نمبسني جيلام ولا يلدو إلا فاجرا كفارا جي سسنين لين إساني لين وان تكوانغاري نتي ومن ومفوقتا في نمجة جلا مليسان كوي نركتني يا ربي سنين ساني لين نمبسن جيت قدتي أكثت إسا وغواني ونجيناه إسا نجيغوني وهلا وجدتوني سافي والرساتي سجدتودا من الكرب العظيم والروقا جنما والرئيسة أماني بان نمالي خاتمنا ساتو إسان كيسة تفتقاي من الكرب العظيم تنكي قدا سنراي طوفان الدنيا قوتو فته قربا قرتقا الدنيا قوتو فته سنرا نقابا فنجي وجعلنا نقونه ذريته وجدتون إلمان مساتي هم الباقين الدنيا رتها فوقوني جدتودا warri addunyaa irratti hafanii jiraatan kun hortee isaati inni duraan ilmaan meeqa qaba dhiiroo ilmaan 4 qaba ture Kana'aan bishaan sanii nyaatame haati mana isaatis bishaan sanii nyaatamte Haamii fi Saamii fi Yaafatii hafe jechuudha Haamii fi Saamii fi Yaafas sanirraa hortee nama addunyaa irra jirtu tun addunyaa irratti hafte jechuudha Saamsun Seemii jennu kana Arabootaa fi jarreen silaa diddiimoo jennu kana jechuudha ummatoota adaadiin kun seemsan irraa hafe jechuudha hortee isaati Haamammoo horteen Habashaa fi walaa gartee Oromoos ta'ee jarreen gugurraachi kun hortee isaati jaan Yaafatiin ammoo Yaajuujii fi Maajuujii fi jarreen Turkii fi Chaayinaa fi kun warri Jaappaanii fi kun hortee isaati jaan ilma wadii isaatu irra jiraa wujeet irra fidaa xiqqoo tuqaa qabu malee adiisni haasa wajechuudha hortee isaati amma duubaree warri isaa wajjin doonii irratti guyyaa san bahe sun wayisa kute dhiiroo warri gaafa san doonii irra bahe sun numa dhumanii jan horteen harkanne isaan suni eegumachirraa nagayaan bu'an booda dhumanii jaani yookiyoo wajaalnaa ni goone zurriyyatahu ilmaanuma isaati humul baaqiin hafoo goone warruma isaa wajjin guyyaa san doonii irratti hafisan zurriyyaa jechuun maatii qofaa miti jaan zurriyaa jechuun generation hortee san qofa odoon ta'in warruma isaa wajji hafan santu jara muumintootaa santu addunyaa irratti akka namni hafu horteen tasaanii to'afe jechuma kaafirtoonni ni dhumanii dhamma kuma inni kadhate san wataraknaa jechuun ni hambifne alayhi nabiyyallaahi nuuxiif ni hambifne lahu jechuu jaanamma alayhin kun alaan kun maanaa lahuuti lahu nabiyyallaahi nuuxiif ni hambifne fil aakirii warra boodaa keeysatti salaamun jecha juu kana laalamma salaamun jechuun nagayni haa jiraatu alaa nuuhin nuuh irratti haa jiraatu fil caalamiina caalamtoota keeysaa jechuudha akki kun akka jaamu isa booda hambifne saniifuu toltuun isa dubbatan malee namni hamtuun dubbatu hin jiru nabiyyallaahi nuuh jechuudha inni amantii teenya irratti kasirra kannaan nuu jecha cinqabnaan karaa khayrii irratti inni hafee ummata kaafirtootaaf innee hanqa muumintootaa qofa wajji hambifne akkasuma maasis maqaan isaallee isa booda gaariin dubbatama jeemma galataa inni toltuu hojjechuu sanii salaamun alaa nuuhin jechuun nagayni nuu irratti haa jiraatu tana ni hambifneef je wali rabbiin isaa hambise isa duuba ummanni isa booda dhufan kun salaamun alaa nuuhin jechuu kana jechuudha dhuga maqaa nabiyyoota ogaa dubbatan nagaa irratti buufna
salaamun nagayni ajiraatu ala nuuhin nabiyyallaahi nuuh irratti ajiraatu fil aalamiina aalamtoota keeysaa jechuudha. aalamtoonni nabiyyallaahi nuuh hoggaa dubbate gaarumaan dubbata malee hamtuun namni isa dubbatu inuma hin jiru yoo kaafirtoota ta'e malee jechuudha. innaa nuti jeema rabbiin gaasan dubbate kazaalika jechuun akkanatti najjil muhsiniin warra toltuu hojjetan hundaaf galata galchina je dhuguma immoo warri toltuu hojjete immoo kunoo saabota rasuulaa ridwaanullaahi alayhimi hanga guyyaa qiyaamaatti maqaan isaanii jira. Abi Hurayraan amma hanga guyyaa qiyaamaa waan kitaabni addunyaarra jiruun dubbatama. akkasuma namni gaariin radiyallahu anhu jechuudhaan isaan duubaa isaan dubbachaa deema. innaa nuti kazaalika akkanatti najjil muhsinii warra toltuu hojjetan hundaaf galata galchina. Bukaariin fakkeenya maqaan isaa warra toltuu hojjete keessatti dhawamaa kitaabni isaa waan baratamuun bakka maqaan isaan irraanfatamu jechuudha. waan hadiisni baratamuun Bukaarii fi Muslimis ta'ee salaftootumaa'u maqaan isaaniin du'u jechuudha. akkasuma isinii yoo toltuu hojjettan isin booda kheyrumaan isin dubbachaa deemanidhamma. innahu inni kun jeeban rabbiin min cibaadina almu'miniin gabrootan keenya warra nu dhugoomse irraa hije warra nutti aman irraa nabiyyallaahi nuuhiin suni isiniis akkasaa sanitti amanaa jechuuf deemamma rabbiin gaa. thumma aghraqnaa jechuun eeganaa bishaan nyaachifne al-aakhariin ummattoota haan jechuudha warra isa dura dhaabbatee isa kafresan bishaan nyaachifne xuufaanaatiitu lafarraa dhiqe jechuudha. wa inna min shi'atihi deeggartoota isaarraa hije wa inna min shi'atihi jechuun warra isa deeggarurraahi wa inna min shi'atihi jechuun warra amantee isaarra jirurraahi maasiya la Ibraahiima nabiyyallaa Ibraahim illee jechuudha. wa inna min shi'atihi kun ay min ahli diinii jechuudha. oo acwaanihi yookiin gargaartota isaarraa jechuudha warra karaa isaa deeggaru dhuga toohida keessatti tokko nabiyyoonnini la Ibraahiima jechuun Ibraahim illee deeggartoota isaati. Kawgaa san lafarraa dhume namnummaanuu kan jiru hanqasumaa jiraan seera gaafa san Mesopootaamiyaa beekte bakka inni itti ergame sanyiin dhala namaatiif bakki baay'ee gaafas jirtu achi hoggis addunyummaanuu nafne bakka xuufaanni guutumatti dhiqee fixe lafarraa. achi booda hortee isaa sanirraa ilmaan isaa sanirraa sanyiin namaa addunyaa keessa facaate malee gaafas guutumattuu ni dhabamtee jechuun itti himu jedhama rabbiin. innummaanuu Aadam lammaffaati jechuudha bar. Aadam duraa guddaan odoo jiru inninis ka lammaffaati namni addunyaarraa dhabame ilmaan isaa sanirraa addunyaarratti namni biqilee. ayyu inni wanirraa akkas jedhee qorateeti isaan keessa ture ekspiriyaansii waan qabuuf bakka san irratti khibraa guddoo waan qabuuf jechuudha. walaa yaliduu illaa faajiran kaffaaraa jechuun isaa waggaa 1,000 waggaa 950 keessa taa'e jenne ilaalamna. namni hanqas taa'e gaa jara kana sanyii isaanii sana qoratee akka silaarra ga'etti jechuudha. akka qorannaa isaatiin dhugaa yeroo baay'ee namni walirraa hammeenya dhaalaa deemamma. maal ta'a abbaan ilma isaatti hidhaamee biraa qabee bira fidee kun olaan namtichi kun ni hijiba karaan isaa kun sirrii miti abbaan kiyyaas akkana naa dhaame atiis ilmaanii dhaami je'aniiti kasi walii dhaamuu turanii jedhan. namni waa xiqqisha bichaan isaa dilas turetti amanuu jechuun bakka sanyummaan isaan kanaatu sirrii miti lafarraa dhabamuu qabdiidha amma inni akka qorannaa isaatti jee malee hammeenyi sanyii irraa sanyiitti dabraa jechuuf ekspiriyaansii irra dhaabbatee je'ee jedhan ogusmaa'u. rabbiinis akkasuma du'aa isaa kan qeebalee fi walaa yaliduu illaa faajiran kaffaaraa jee rabbiin jecha inni yeroo san jeesu wanni himeef wooma jiraa keessa jira jechuudha. rabbiin woomatti beeka. wa inna min shi'atihi jechuun wa inna min shi'atihi jechuun deeggartoota isaarraa ila Ibraahiima nabiyyallaa Ibraahim irree warra karaa isaa deeggarurraa yeroo tam iz jaa'a rabbahu je uzkur jechuun dubbadhu iz jaa'a jechuun gaafa dhufe san rabbahu jechuun rabbii isaatti biqalbin saliimin qalbii fayyaa qabduun qalbii qulqulluu taateen gaafa rabbi bira dhaqe nabiyyallaa Ibraahim duuba eeysaa rabbi bira dhaqe dhiiroo yeroon tun yeroo tami dhiiroo yeroo ibidda darbame sanii jaaniini yeroo ibiddatti darbame ibidda keessaa rabbiin nagayaan baase qalbiin isaa shirkiin qabdu jechuudha. amma gaafa san wannitti ibidda darbame sababaa tawhiida ummatatti labsee
wanta silaa ummanni gabbaru san hunda ciree takka qofaan bisee rabboota isaanii san achirratti gaafalmiin kaatee sababaa sanii takka akkas godheessa ta'uu mul'annaan ibiddatti darban. Akkasitti qalbiin isaa waan qulqulluu taateef biqalbiin saliim amma bakka sanatti uzkurii qaddaruu qabnaa jaa. Eeysatti rarraafnu wa inna min shi'atii la Ibraahiim wanni laamee ibtidaatiin duraatii fi salaamattii tanaan booda wajjin deemtu jaan. Kaniifuu zarfii fi jaarrama jiruunis ta'ee eega laamattiin ibtidaa as jiraatte waan achiin duraa fi wajji walirra rarra'uun qabdu jechuudha. Haasa waanaa wajji deemtu malee jaarrama jiruur laamatti achi qucciifnee rarraasuun qabnu uzkur jennaa jaanimma. Idh jaa'a rabbahu uzkur mee dubbadhu ati yaa ergamaa kiyya. Idh jaa'a jechuun gaafa inni dhaqe rabbahu rabbii isaa bira gaafa dhaqe biqalbiin saliimin jechuun qalbii qulqulluudhaan qalbii shirkiirraa nagaya taateen rabbi kadhate jechuudha. Amala yeroo san hoggaa uummanni darbu karatti Jibriil itti dhufee mee maaliin rabbitti si hima maaliin si gargaara jennaan waan takka hin barbaadu je rabbitti yoo maaliin si hima jennaan narra na beekaa maalitti naa himta jedhama. Kaniifuu rabbirra if kaayuu isaa qulqullina qabaachuu isaa agarsiisa jechuudha. Idh qaala jechuun gaafa jeesan jeemmaas ibse li'abiihi jechuun abbaa isaatii fi waqawmii gosa isaatiin maazaa ta'buduun maaluma gabbartan sa'isin waan isaan gabbaran tana dha'uu deema jechuudha. Maazaa ta'buduun maaluma gabbartan istifaamni kun amma istifaama ta'ajjubaati. Ajaa'iba akkamii wanni kanaa isin biratti ibaadaa haqa godhatti mootu wayi waan gabbaramu taqrii alaa keeysa mataa keeysa isaan dha'uu jira jechuudha. Aif kan ibse laalinuma aif kan jechuun sakijibumaani aaliyatan jechuun rabboota duuna Allahi rabbii gaditti turiiduuna feetaniisa rabbii gaditti kijibumaani karaa sirriin ta'iniin rabboota biraa godhachuu feetanii je'ima. Turiiduuna kana dura dabarsime aturiiduuna sani feetanii aaliyatan jechuun rabboota baay'ee uumuu duuna Allahi rabbii gaditti if kan jechuun kijibumaan ifuma biraa akkanumatti uumtanii rabbootaa jira jettaniisa je'ima rabbiin Ibraahimii jaan dhugaadha. Famaa zannukum jechuun maali mee yaadni keeysan birabbil aalamiin rabbii aalamtootaa kanatti mee maal yaaddoo qabdan isin isa kana waan akkam isinif fakkaata inni isa shariika qabu isinif fakkaata bar waa shariikni isaan malee miti isa samii torbanii fi dachii uumee bar jechuuf deemamma yoo famaa zannukum jechuun maali mee yaadni keeysan birabbil aalamiin rabbii aalamtootaatitti akkam nu godhaa fuula dura inni kun akkamiif nu taa'a jechuu yaaddanii akkanatti isa waa qixxeessineetuma nagaya baanaa jechuu yaaddanii sammutti isin hin taane karaan isin jirtan karaa malee dogoggora guddaarra jirtanii deebi'a je'een amma ummatuma isa faalleessu baay'ee kana dura dhaabbatee jedhan abbaa isaatii fi gosa isaatiin akkana je'e ammaatiis as garagalee fanawara je ni laale nazratan jechuun ilaalcha takka fi nujuumi urjii ni laale nujuumi urjii ol laale maaliif yeroo isaanii san namni urjii laalu isaan biratti nama cimaadha jedhan amma tooftaa baafachuudha jecha tana yaadee jedhan amma inninis urjii laaleeti faqaala ni je inni saqiimuun aniin kun dhukkubsachuufiin taa'a akka waan urjii irraa beekee dubbii sana dubbatee jechuudha. Maaliif ayyaanni guddaan fuula dura waan jiruuf ayyaana sanirraa yoo hafe waan biraa isaan jedhan odoo uzriin himatii yoo hafe jechuudha. Amma ayyaana isaanii san wajjin ba'uta jettuuf sana mala dhawatee jedhan keeysa hoggaa laalle immoo kijibaa mitii jedhan dubbiin tun gubbaarra kijibaa fakkaattu malee inni saqiimuun jechuun ani dhukkubsachuufiin ta'a. Gaalibiin silaa ilmi namaa eega ilma namaa ta'etti numa dhukkubsata bakka sanumara dhaabbatee jee yoo garaan kiyya fayyaanan qabu hujii isin itti jirtan sanarratti bakka na dhukkubaa jiraa'u jechuudha. Maali saayikoolojii isaa tuqamee jira jechuudha bakkaan fedhu ayyaanni isaanii guddaan sun isa biratti fudhataman qabu ta'uu akkaataatti jalaa hafuu mala dhawatee jedhan inumaa'u fanawara jechuun ni ilaale nazratan ilaalcha takka fin nujuumi jechijuu tooftaa dhawate je'ee warri fassaruu jira jedhan najama lahu jechuun yaani bahara lahu amrun jechuudha. Wanni biraa takka isaa mul'atte jechuudha. Jechi nujuumjuu kun zuhurarraa waan dhufeef tooftaa takkaatiitu isaa mul'ate bakka sanatti mee tooftaan sun maali? Faqaala ni jee inni saqiimuun hanganaan dhukkubsachuu taa'a ayyaana keeysan san isinii wajji dhaquu waanaan mijjooytuya fatawalloo waanuu jechuun isarraa garagalanii mudbiriin duudatti galaniituma deeman jechuun magara ayyaana isaanii yeroo isaan ayyaanatti kutan
faraaga jechuun ni gahe ilaa aaliyatihim gara rabboota isaanii sanitti ni gahe jaan raaga jechuun maal jechuu dhiiroo dhahaba ni deeme wamaala jechuun ni dabe ilaa aaliyatihim gara rabboota isaanii sanitti ni dabe je akkana jechuun aqbala jechuun isitti garagale jechuudha kara isiiti fuula deebi'emma inni gaa saniifuu faraaga ni deeme jennee fassaruu dandeenya faraaga jechuun ni maqe ilaa aaliyatihim gara rabboota isaaniitti maqe faraaga jechuun ni dhaqe ilaa aaliyatihim gara rabboota isaanii ni dhaqe faqaala ni je'eeni rabbootaan alaa taakuluun mee nyaadhaa je'eeni jaan amma isaanuma kanattu qishnaa godhu jira jarri isinuma kanaani rabbi ja'a mee nyaadhaa gaa akkami je ni afeerimma isaanuma wee ajaa'iba maalakum laatan dhoggaa isaan jalaa caljaan maalakum laatan xiquun ammaa dubbachuu diddan ammoo jara jalaa uni dubbattanii ammaa jalaa ustan je'eeni jaan amma dubbii isaanii tanaa ta'uu dide wanuma tanaa xiqqeessu jira jechuudha faraaga jechuun ni raawwate je bakka mooli alayhim jechuun isaanii irratti darban dhaawina ni raawwate bil yamiini harka mirgaatiin yoo bil yamiini jechuun humnaan yoo faraaga alayhim jechuun isaanii irratti ni raawwate raagaa reefuutiif kun waladda lamma reefu moo faraaga ilaa aaliyatihim je ila an dabarse amma moo alayhim ni raawwate jechuu garsiisa faraaga ni raawwate alayhim isaanii irratti darban jechuun dhawina ayyee ni raawwate bil yamiini kakuusaa saniif jechuudha amma dura waan kakatee jiruuf yamiinii kana mirgaan fassaruu dandeenya yamiinii humnaan fassaruu dandeenya yamiinii kakuma saniinis fassaruu dandeenya maal jee kakate وتالله لأكيدن أصنامكم آية القرآن رجل مكن والله ربي كخد نين تشبسة أصنامكم تابوت خيسان سن جئين مدروان كخته جروف أي فراغ يجوني راوته عليه مثاني ذاتي دربا دوين راوته جم باليمين يجون خخوصاتا مدروا خخته سنقوتوا بجيش فأقبلوه إليه غرسات رفنم جرقا يزفون يجون أوريات رفن أيانا ثاني سراوتني ديبياني rabboota isaanii qacaccafe harkanii qaala jechuun ni jeemma bakka tana jidduu dubbii hambise gaa dhufanii nama akkas godhe dhaban barbaadanii dhabanii ganda keessa dullattii takkaa jiraa jaan jaartii takka ta'u ayyaana irratti bobbayinii jira ajuuzaan duratti uuma akkanaa tana haadayiiti amma hoggaa dhaban sami'naa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu Ibraahiim gurbaa dargaggeessaa tokkoon kawaan kana dubbatu dhageenye isa san ta'uun dhabduu kam tajaajiltee mala dhoyte isi ijaan samiina hoggaa juumoo ni dhageenye jechuu nama hedduu bakkeessa quraana irratti dhuguma inninis amma dura kakatee fi ture jechuudha tallaahi la akiidanna asnaamakum waan jeef isaanummaanuu odoo oofanuu dubbii booddee murtii san irra ga'uun ni mala amma maal godhan gaa duuba isa yaaman bakka fidaa jaani ala ayuunin naasi walgayii namaa tanarra fidaa jaan bakka sabsaphaa baanii ka jiranitti asirra fidanii haasoysiisan amma hoggaa haasoysiisan bakka isaanuma gaafadhaa jeen ammoo inni gaa wajji haasaweete haasawarraa dhabe jaragaa taabotuma keessan kaname bal fa'alahu kabiiruhum haadaa je guddaa isaanii kana akkana godhe warra isaan jalaa xixiqqishee isa rakkisee sana firraa dhabamsiiseeti kaniifuu bal'asadheetiin jiraadha jee kana godhe mee isuma gaafadhaa hay amma jarri hay je'eesitti as deebi'e sanutummaanu waan hin dubbanne sana durmaanu maa gabbarre numaa karaa malee jira akkam jaanii hoggaa xiqqishoo wayyaawinni itti dhufuu ka'ummaatii jijjiiraman isaan kun hin dubbatanii ni beeytaa maa akkana jettee waanuma tanaas hin ta'ini malee ati jibbannuma isaan kanaa qabda malee maa akkana jettee jaaniin jechuudha maal jeemma garagalee qaala jechuun ni je ataabuduuna sani gabbartanii duuba isin maa tanhituuna jechuun wooma ifi foqattan jechuudha maa jechuun wantuma tanhituuna jechuun ifi bocattan wooma ifi gartee qirsiitti baaftan tana ifumaaf tolchitanii nama fakkeeysitan ifumaaf boca feetanitti jijjiirrattanii duuba tana maal irraa gabbartanii jeejaan amma ayyee ataabuduuna jechuun sani gabbartaniitin maa tanhituuna maa taname masdariyaa godhimee jechuudha maa tanhituuna jechuun eeyyuwa wooma ifi hojjettan san hujuma teeysan gabbartanii jechuudha tun immoo hujii teeysanii ifumaaf bocatti godhattanii bocuma ifi tolfattan gabbartanii jechuudha wallahu jechuun kan rabbiin khalaqakum isin uume wamaa ta'maluuna waan isin hojjettaniis kan uume jechuudha
isa isinii fi hujii teessan hunda uume san dhiiftaniiti tana gabbartanii je'eeni daranummaa isaan kana doofaa ta'uu warra uumaan beene ta'uu warra aqliin isaanii hojjenne ta'uu garsiise jaan amma tuffii isaanii dirree baafatee qaaluuni jaan amma eega kana taate murtii takka raga'uu qabna jaanii qaalubnuu lahu jechuun isa kanaaf jaaraa jaan buniyaanan jechuun jaarmaya jaaraa jaan amma gaa faalquuhu jechuun isa darbaa fil jahiimi jahannamitti darbaa jechuudha jahiim jechuun maalirraa jahiim jaaniin dhiiroo ibidda buusanii mala addatti qotaniituma jaarmaya jaaranii kawwanis akka illee achitti hin dhihaanne jechuudha irraa nama dhoorkuu jecha beeyladaan isaanii hundi kachi seenneef jecha jaarmaya tolchanii fidanii qoraan ati darban ibiddatti qabsiisa wilii wanni takka tooran dhiyaachuu dadhabde shimbirroon allaattiin samii gubbaa toora saniin bararuu dadhabde jedhama kan amma fuudhaniitti darban jahiim jechuun isa kanaatiitu baay'atee wal gubbaa waan jiruuf jahiim je'eenii jedhama gaa qixa jahiimii akhiraa sanillee jabaa ta'uu baatu hanqasaatti jahiimu mamma kuniiti eeyyuwaa dallee tijaaraniif ta'a manjanii qaas tijaaranii jiran dhugaadha saniinu akkaataatti darban wallaalaniiti manjanii waan jamu fitiita tolchanii irra kaayanii san qaqqabanii kasi saniin itti darban jechuudha ayyee fa'araaduu jechuun ni fedhan bihii jechuun isa kanatti keeydan hamtuu fedhan jechuudha akka isaaniitti hamtuu isarraan ga'uu barbaadanii fajaalnaahumul asfaliin isaanuma jalee goone jemmaga isaanuma asfaliin jechuun moohamoo goone naam ammalaa sila akka isaaniitti shirkii biyya keessa babal'isuu barbaadaniiti nama tawhiida dubbatu dhabamsiisuu barbaadaniiti hujiin isaanii sun bakka hin geenyeef jechuudha fajaalnaahum isaani goone alasfaliin jechuun ratta'amoo goone je injifatamoo goone je isaanuma jala goone nabiyallaa ibraahimaatiitu irra aane jechuun isaanuma irraa'u akkamitti naxaa egaa nagee bahee ibidduma san keessaa bahee deeme biyya jijjiiratee biyya biraatti tawhiida babal'ise jechuudha waqaala jechuun je gachi keessaa bahee booda inni zaahibun jechuun anniin godaana ilaa rabbii gara rabbii kiyyaatiin godaana biyya rabbiin kiyya fedhuttiin godaana sayaadiin jechuun gana rabbiin kiyya na qaceelchaa jechuudha biyya bareedduu naa qopheessee jira biyya sanitti na qaceelcha inni nuuhi achittiin deema malee atin taa'u je bakka tumbiitiin taane tammaa'u duruu jahannamin na darbite tun gara biraan nama ooftii sirrii miti jeejaan waqaalani je inni zaahibun anniin deema ilaa rabbii gara rabbiin kiyya fedheen deema sayaadiin gara rabbiin na qaceelcha eegachi deeme booda duraan eessa ture dhiiroo inni Iraaq ture jechuudha Iraaq irraa ka'ee deeme biyya Shaamitti galee jaan eega Shaami galee booda kunoo tana kadhate maas rabbi hablii yaa rabbii kiyya naa kenni min as-saalihiin warreen gaggaarii irraa yaa rabbi naa kenni amma ilmaan baanamoo maal baana dhiiroo magaa min as-saalihiin jechuun ummata gaggaarii yaa rabbi naa kenni shariika bareedaa jechuumoo bak wanni inni kadhate tun hablii hibaadha wanni dubbatamu tun ilmoodhaa jaan ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا دلما فنيفو هبانتون بوداو غرغلي ما جيتو تاعتي انو كيف فبشرناه بغلام حليم جيتو تعالى فنيفو ما اني شريكه غغاري دوغا سنيس نما قدته كييفنا نسابه كتنت علمو داجان مالي جيتو جرسن كيسا به جرسن برغا امتا همولي امتا كافر الله توفيرساتي نمينو بي خويسا وغاني في ديمه waatutti dhagayama jechuudha muquututti dhagayama ni qoomat saniifuu ummatan rabbi kadhatee jaan rabbi abli yaa rabbi kiyya naa kenni min as-saalihiin ilmaan gaggaarii naa kenni jennaan fabasharnaahu isani gammachiifne bigulaamin haliimin mucaa obsaa ta'een jechuudha haliimiin kun fuula dura nabiyyummaa harkateeti obsuu taa'adha malee ijoollummaa irratti obsin beekamuu jaan ta fuula duraati umrii dheertuu qabaachuu garsiisuudha jaan ammagaa mucaan kun kami dhiirome Isahaaq moo Ismaa'iil dhiiroo bigulaamin haliimin jechuun mucaa obsaa ta'een isa gammachiifne kan immoo gammachuun dhufteen Isahaaq beekamaadha garuu moo haqalame sun eenyu jechuu irratti wal dhaba guddaa jiraa jiran saabota keessaa nam 10 warri ga'u innummaan qalame sunuu Isahaaq jaa jiran akkasuma alal kitaabilleen akkas jaa taabiyyoota keessaa jechuudha namoonni baay'eenis akkas jaanii garuu immoo ibnu jariirii fi ibnu katiir jechuudha ibnu jariir amma karaan inni deeggaru haqalame sun Isahaaq jechuu deeggara jaan
innis waan baay'ee fudhatee jechuudha falammaa balaqa maa'u sa'a ugaaju Ismaa'il bakki inni guddate makka guddate Ibraahimiifiifuu bakki jiru Shaami isaa wal qunnamtii yeroo takka malee isaa fi abbaa jidduun jirtu lakki qalame so rabbiin qalijeen sun Isaaqii je'ee dida Ibnu Jariir Ibnu Kasiir ammoo kun odootuma harkanuu beekaa diduudha malee qalame sun duraan qalamuu ka'e sun Ismaa'ili je'ee dide Ibnu Kasiiriisi ayatuma quraanaa faa fassaratee wanuma takka fassaratee dide jechuudha shookaanii maal jemmoo bakka sanatti Fathul Qadiir waan kana yorraa dhaabbanne horran jirtuu je ani immoo karaa jiddu galeessaan filadhaa je bakka tana Allahu aalam rabbi beeka jeetiin bira kutaa je isin ammoo baay'inaan wanni isin beektan maali Ismaa'iluma beekanamuu beekamaadha kasimi eeyyuwa hadiisni sahiin hin jiru dide inni aha akkasimi ana minu zabihayni khajuusun tuqaa qabamoo maali kasimi zabihayni jee malee way tokko qofa dubbateere lama jechuu jirame khamiree lamaan kun bakka agaa saniifuu isa san fassaruuf riwaayaa biraatti barbaachisan maasis laalga saniifuu daayirektilii kallattiidhaan wanni Ismaa'il je'ee jala mureen jirtu ja ha Isahaaq je'ee wanni jala mureetiin jirtu namuu kontekstuwaaluma dubbii qabateetuma kanuma deema kanarra immoo an irra gaariin na biratti Allahu a'lamu jeetiin biraa deemaa jee nuti immoo Ismaa'il kan beeynu warri san ju'us ummata baay'ee warri ka Abii Hureyraa kun hundi warri ka Abdallah ibn Abbaas kun hundi harri isaan jiran inni gaafa san qalamuu ka'e sun Ismaa'il jechuurra jiranii jechuudha mee itti gayyaana isinu fabasharnaahu jechuun isani gammachiifne bighulaamin haliimin jechuun mucaa obsaa ta'een fuula dura obsa qabaata jechuudha falammaa balaga waggaa inni kun ma'ahu jechuun Ibraahimii wajjiin as-sa'ya jechuun deemicha waggaa gayu jechuudha yookiin sa'yi jechuun hujii waggaa gayu bakka hujii isarraa qabu waggaa gayu qaala jechuun ni je yaa bunayya yaa ilmakiyya inni araa fil manaami amma duuba kasilaa gaafa san gammachiifame malaayikaan gammachiifteen sun Ismaa'il moo eenyume Isaaqimi fuunoo daahiri ammalaa kontekstuwaalii yoo ilaaltemma kun Isaaq fakkaata jechuudha kadimi fabasharnaahu bi Isaaqa wa min waraa Isaaqa Yaaqub waggaa jummaatiiti Isaaqin gammachiifneeti Isaaq boodaan ammaatiiti Yaaquubin gammachiif amma Ibnu Kasiir wanni ni qabatu kanuma fa'a akkamitti jennaan hay ilma silaa kun ilma ilmaatinuu gammachiise tokko akkamitti qalija'anii odoo ilmi sunuun harkamin jechuudha kaniifuu inni gaafa san qalamuu ka'e sun Isaaqii miti Ismaa'il jee dide bakka warri immoo dide kana qabatee kontekstuwaalumaatii kana zaahiruma kana laalee fabasharnaahu bighulaamin haliim jee falammaa balaga ma'ahu as-sa'ya qaala yaa bunayya inni araa fil manaami kanummaan asii kunuu Isahaaqii ha dubbiin gartee haasawumaa jirtummaa akka fakkaatuttuu Isahaaqii saniifuu Isahaaq jenna warri je'es kanuma qabatee jidduudhaan ammoo Allahu a'lamutti haa dhaabbannu jee jechuu bakka Ibnu Kasiirin jaa miti Fathul Qadiir asirraa wanni beekamu ayata biraatiin hoggaa laalle gaafattii saarraan hoggaa bira dhaabbattu malaayikaan ka dhuftee gammachiisteen sun eenyu ta ilmoo dhabuudhaan beekamte maasiisi eenyume fadahikat jennee gaafatti fadahikat jechuun ni qofalte yeroo malaayikaan itti dhuftu san ta biraa qofalte sun eenyu yeroo jennu maasiisi amma fakkeenyaaf hadiisa Abdallah Abbaas gabaase keessatti sababiin itti Hajaraa fuudhiiti Hajaraa fi Ismaa'il makka geessi Ibraahimin itti jaame sababii maali Hajaraatiitiitu ilmoo isii dura harkate jechuudha saarraa dura harkate saarraan sun Hajaraa kana ifumaa fi Nabiyyi Ibraahim kennite akkasitti isii dura ilmoo irraa harkannaan akkamitti ilmoo na dura harkatti jechuudha ablee fudhattee jala buute jechuudha saniifuu isii tana baqatteeti sabbata siidhaa lafarraa harkisaa faana isii san dho'isaa akkasi kaatee dura fiidee Ibraahim achi fuudhee ilmoo wajjiin makka geesse jechuudha ta ilmoo dhabuudhaan rakkatte saarraadha beekamtu suni tammaatis inni warra je'ee qabummaatis saarraadha eeyyuwa saniifuu ati immoo duraan kasilaa qaluu kan sun eenyu jechuudha geessime Ismaa'il jechuudha geessemi eeyyu nama duraan ilmoo qabuuf akkamitti gammachuu taati eega Ismaa'il duruu isaa dhalatee jiraate maal godhuudha tanaan gammachiisanii akkamitti tana jamsaniifuu innummaan kunu Ismaa'il yaa jennu jechuudha
Ahaa. Iddee atiisi. Kun immoo ayatoota biraatii wajjin hoggaa waliin laalle jechuudha. Fabasharnaahu bi Isahaaqa wa min waraa Isahaaqa Yaaquuba. Hajuu sani hoggaa asinnee kanaan fassarre. Kan Ibraahim baay'ee gammachiifameen Isahaaqa sani jechuudha. Ismaa'il odoon ta'in. Ismaa'ilinumaa'u dhuguma inninis ilmuma silaa gammachiifamaniin tokko. Amma ka hortee isaa keessa nabiyyoonni baay'atu. Eenyu? Isahaaqi jechuudha. Sanirra dhaabbannee Isahaaqi jenne dhuga sunis kontekstuwaalumarraa jenne malee zaahiran ma asitti Isahaaqi wanni juus jala muree wanni nuun juun jirtu jechuudha. Akkummaan itti uummanni gargar adda beeku karaa kana jechuudha. Ismaa'il makkatti hin dhalanne ati sabiraan jiin. Achi guddate ji malee bakki itti dhalate kuunoo shaamuma dhalate inni. Eeyyuwa. Ismaa'il milaki Ibraahimi. Ibraahimis darbate haa jennu haa jennu mee deemaa. Kam akka jiru jechuudha. Saniifuu yaadni ka'e maaliiree haa qalamuu ka'e sun Ismaa'il moo isaa dhiyeessate? Makka dhaqee jechuun duuba qalamuuf ta'e jechuudha. Darbannaan sababaa sanirraa karaa godhamtee sheeyxaana darbatee naan guutamne dubbiin turan mallee haratti haftee jirti. Ati immoo walumaa galattuu dubbiin naafisii miti jara gurguddaatu irra wal qabee eega jarri gurguddaan irra wal qabee nuti haasawuma isaanii sanaaf malee karaan biraa tokko ka jidduu sanatti isaan hin jiru. Kasimi isaanis ammoo kontekstuwaal ilaalanii wantoota baay'ee ilaalaniituma gargar adda maqan malee uumaatimi. Kun immoo wanni kanaa tun aqiidaa miti yoo wallaallees tanaa jecha rakkinni nurra dhufu hin jiru. Ismaa'il isaa ta'u? Naam. Asis karaa gabaabaa nu deemte. فلما بلغ معه سعي خيسا وجه كابا جارسون إسماعيل سون جل مرميجرا أنا ما إجا أتت السعي هجي إسا وجه هجتشو جاي إجا جيتي إسماعيل جاء جتة تتمي بس لا يتوقف ما نسمى بيتو إسماعيل مقوى قبضي أتين سودي نقول جيران أيالا ما جن مقالة جتوني جيا بني يا المخية إني أرى جتونني نركي في المنام أبجوداني نركي أني أسبوك جتون سيقرون نركي سيقالودان نركي أبجوداني فانظر جتون ميلالي ماذا تراجي وان أخي اختلالي جتورا ماذا تشير جتورا ميوان ملدويتو ملاس كني دوب أبجوانا كناتي نركي مال جت يا المخية جيجان قال جتوني جيابتي يا باقي يفعل جتون وجدو ما تؤمروا ومت أججمت وجدو أتبكا إيغا أبجودان قالي جامي نقالي خنو أبسطا قرسيسا جيغا موري eenyu je haliiminin suni Isahaaq eega jenne kunun dinu obsataa agarsiisa jaan satajiduni jechuun gana nagarta insha Allah yoo rabbiin fedhe mina saabiriin warra obsurraa ta'uu nagarta yoo nan si dura socho'e ni garta harkaa fi miila kiyyaillee walitti hidhin huma nagorra jeeni jechuudha. Falammaa aslamaa hoggaa ajaja rabbii jala butamanii jechuu isaan lamaan aslamaa jechuun waan rabbiin isaaniin jeesan fudhatanii watallawuu jechuun hoggaa isa ciibsatu liljabiini addarratti hoggaa akkanatti fuula irratti gaggaragalcheetila fuula keessa laalee qaluun ittiin tolle saniifuu gadi ciibsatee jaanan magaa. Falammaa aslamaa jechuun hoggaa ajaja rabbii jala butaman watallawuu jechuun isani ciibsate waawii tana silaa jaan silaa jechuun zaa'idaa jechuu abaduu quraana keessa zaa'idaa jechuun namarratti ulfaatti. Falammaa aslamaa tallahu liljabiini jechuudha. Yeroo ajaja rabbii jala butamanii haya jee inninis fudhatee abbaanis ablee fudhatee dhufu tallahu jechuun isani ciibsate liljabiini fuula irratti gaggaragalchee ciibsate. Wanaadeynaahu jechuun nuti itti lallabne ayyaa Ibraahiimu yaa Ibraahiimoo qad saddaqta ru'yaa je abjuu teesan dhugoomsitee dhiisi garree innaa kadhaalika najzil muhsiniin nuti warra toltu hojjetanii akkana galata galchina. Akkasin rabbiin itti lallabee maal godhe abjuu teesan garte san dhugoomsite itti hojjette dhiisi mucaan qalinii jechuudha. Inna haadhaa jechuun inni kun lahuwal balaa'ul mubiin mokkoruma dirree taa'u mokkora guddaadha je bakka ilma ati feetu gorra isiin jechuun kun suma laaluu deemna nuti
dhiisi jechuudha. Wafadaynaahu jemma gachi booda bakka isani furre bizibhin aziim jechuun gorra'amaa guddaadhaan. Bizibhin jechuun hoolaa aziimin guddaa ta'een mufassirtoonni maal jedhanii jiran bakka sanarratti hoolaan kun zaatuma isaatu guddumu moo innummaanuu hoolaa kabajaa qabu jechuudha. Nabiyyi rabbii baase bakka nabiyyiiti inni qalame aziimiin kun guddina sadarkaatii jedhaniin yoo innummaan kun waggaa 40 jannata keessa dheedee ture jechuudha. Waggaa 40 achi keessa ture achitti guddatee jira hoolaa waggaa 40 jechuun waan qiimaatiin guddaadha jee gariin ammoo tatanammoo mufassirtoota ja'a jee gamma nuti akkasuma jennu wafadaynaahu jechuun isani baafne isani furree bizibhin aziimin jechuun hoolaa guddaadha ni baafne wataraknaa alayhi jee mawli isaafni hambifne fil aakhiriina jechuun warra boodaa keessatti nabiyyi Ibraahimiif salaamun nagayni ajiraatu ala Ibraahim jechuun Ibraahim irratti nagayni ajiraatu jechuu isa boodani hambifneefi jebaka isa booda warri dhufe muumintoonni hundi nagayuma rabbuusa malee arraba biraa tokko namni isaan jiru maquma bareedaa isaa keenye jechuudha. Eenyu toolaa san fidee namni samiirraa waaqa fiduun hedduu beekame Jibriiluma mire. Kunimmaa yaadaan hin jennu hoolaan dhufe bakkuma dhufe wuyi garuummoo wafadaynaahu jee rabbiin nuutu fure jee rabbumaa fure jennee odiifne hoo hanqi rabbiin jee unu gaya satimi irraa fatanamuun teenyummoo waan kana akkuma jiru barree bira kunna jechuudha. Wataraknaa alayhi jechuun isaafni hambifne fil aakhiriina jechuun warra boodaa keessatti salaamun nagayni ajiraatu ala Ibraahim jechee jiru kana ni hambifneefiya. Kadhaalika jechuun akkanatti najil muhsiniin warra toltu hojjetaniif galata galchina je nuti imma nama ajaja keenya godhe musiibaatti bu'u kaatellee katirraa deebifna akkanatti maatis maquma isaatu ol kaafna addunyaa keessatti je. Hoolaa san eege qale foon akkam godhanii dhayitee fudhata. Wallahi hin beekne ani gaafa sana isin jiru xiyyaa foonii maa hojii jira bara. Naam ati immoo qooduun baddini namni qoodi sin jiru. Ni gubee isuma sanaawu. Naam yeroo isaanii san sadaqaa guddoo kanaa maal godhuu turan dirree keessa kaaniiti ibidditti bu'ee nyaata jechuudha. Dhuga qodhaa godhan takkaas akkasumatti ibidditti bu'ee nyaatuu ture. Akkasuma maasii waan dirree lolaarraa booji'anis kaayaniiti ibidditti bu'ee nyaachuu ture. Isaan sanii wajji wal fakkeeffatuun mala kan ammoo akka inni godhe Allahu aalam. Rabbuma kanitti himee beeka malee nuti hin beeynu waan hin beeyne haasawurra walaa taqfu maa laysa laka bihi ilmuun je. Akkumaan itti uummanni bidaa meeqa kitaaba keessa fiduu tureewu waan hin beeyne haasawudha. Bakkuma rabbiin dhaabbatetti irraa dhaabbanne jechuudha. Armaa achi nuti wani nuu beekame hin jirtu gamana aadachaanumma. Isi tan abjuun arke manamni ambiyoota ammoo dhuga. Naam dhugaadha. Konfidensiin akkamitti itti seenuu danda'e inni kun akkasimi abjuun isaanii dhugaa ta'uu waan beekuuf konfidensiin itti seenuu innummaanu. Naam ambiyoonnummaanu waggaa dura nabiyyummaan eegaluu deemtu maal ta'an arruya saalihatu manaama gaggaariitu itti dhufa jechuudha. Saniin eegalti nabiyyummaaniiti inumaa'u isaan waan guddootu abjuu tana keessatti itti dhufa jechuudha. Inni sanumarra dhaabbate sanumaan qaluu ka'e malee wanni biraatti itti dhufte hin jiru. Eegan ammoo waggaa inni qaluu ka'u qad saddaqtarruu yaa jeen abjuu san dhugoomsite eegarree dhiisii kanarratti ammoo rabbiin raayitii kenneef malee waa takka hin goone akkamitti abjuu jecha waan akkanaa hojjetaa hin jenneen jechuudha bakka rabbiin. Eeyyuwa. Kunoo maal jenninu yaa bunayya inni araa fil manaami anni azbahuka je si qaluudhaan abjuudhaan arkee je ajajaan na kennamee jennimma kasimi eeyyuwa ajanyi wayii keessa jiraachuu garsiisa gaa waan kana ni hojjettaadha arkemi kunoo bar inni nu maal je ilmi nu garagalee yaa abati fa'almaatu umaru je isummaan sun keessisiidhaa qali jechuudha bakka kasimi kabara haanu fakkaattu malee ansi qaluun arkee jechuun natti ajanyi kennamee dharraa faame jechuun mucummaanu maatu umar waan itti ajajamte san hojjedhu jeen saniifu maal haa jennu ree hojjetee akkasitti rabbiin dhiisi je'eeni raayitii guddoo kenneefi
ilmasanis nagee baasee uunoo mul'isee maqaa isaaniillee addunyaa irratti hambisee nullee fi nu jira hanqamta akka Nabiyyallaa Ibrahim ajaja rabbii akka godhuudhaaf deemu tarkaanfachuu isaan hubachiisu jira baramma innaata zaahidaan ajajnitti kenname dhiisi kan abjuun arkeewu hojiirra oolchuu deemaa jechuun Nabiyyallaa Ibrahim saniifuu addunyaa keessatti amma toohida keessatti Nabiyyallaa Ibrahim itti hidhama wani rabbii iyyuuf Nabiyyallaa Ibrahim ammaaf khaliila godhatee beekila jaalalloo godhatee wanni kun sadarkaan khaliilummaadhaa sun isumaatu cimaa tanaaf isaa kennamtee ta'uu garsiisa innahu jechuun Nabiyyallaa Ibrahim min ibaadina almu'miniina jechuun gabroota keenya warra nutti amanan sanirraa wabasharnaahu jee garagaleemma waa wattiin ammoo tartiiban kennitu wabasharnaahu jechuun isa ni gammachiifne bi'isaaqa jechuun isaaqiin gammachiifne jechuudha amma immoo seenuma tokko doofu jirru isaaq fide jechuudha amma kontekstuwaalii wooma kana laalanii jechuudha ka'olii sun Nabiyyallaa Ismaa'iil je'ee warri diduus kanuma qabatee dide jechuudha bi'isaaqa jechuun isaaqiin gammachiifne nabiyyan mina saalihiin nabiyyi haala ta'e mina saalihiina warra gaarii hojjetu sanirraa haala ta'een gammachiifneedha amma duuba eega nabiyyii jedhamee saniin gammachiifame namni kun umrii dheeratee guddataa ta'uu nu garsiisaa jedhan saniifuu qalamuu ka'e sun isaaqii miti wannummaan fedhaa ta'uu jedhama ibnu kasiir asitti gaa wabaarakna alayhi jechuun isarratti barakaa ni buufne Nabiyyallaa Ibrahim irratti fi walaa isaaqa isaaq irrattis barakaa ni buufne wamin zurriyyatii maaje ilmaan isaan lamaan irraa ni jira muhsinuun katoltu hojjetus ni jira wazaalimun linafsihi mubiin je ka lubbuu isaa miidhus ni jira mubiinun jechuun dirruma beeka lubbuu isaa miidhu jira ilmaan isaaniitti dhuga horteen isaanii hundini toltee odoon ta'iin isaan keessaa warri gaarii hojjetus jira kammoo zaahirumaan dirree bee lubbuu isaa miidhus jira maa isa qadir naam isaaq ta'uun agarsiisuu ka gammachiifame sun akkasimi eeyyuwaa eega qalle dhufe innumaanumoo waa wattiin tartiiban kennuti jenne sun warri seeraatu sin dhiisu saniifuu inni kun ka gammachiifame kun ka rabbiin Nabiyyallaa Ibrahim hin gammachiise kun isaaquma ta'uudha akkasimi tatanaa bar ayatoota baay'eetu nu deeggara bar ka gammachiifame isaaq ta'uu isaa ayatoota baay'ee irraa warkachuu dandeenya kadhiiroo gaafas qalamuu ka isaanii barka jirra wal qabimma gammachiifamuu duratti keessatti wal dura dhaabbachuun odoon jiraatin ka qalamuu ka sun eenyuudha laalamma walaqad manannaa alayhi mi'a dhageeffannu walaqad manannaa jechuun nuti ni galatoomne alaa Muusaa jechuun Nabiyyallaa Muusaa fi Haaruuna Nabiyyallaa Haaruun irrattis tola baay'ee qabna jechuudha walaqad manannaa jechuun tola oolle je ni qananiine alaa Muusaa jechuun Nabiyyallaa Muusaa fi Haaruuna Haaruun irrattis tola baay'ee qabna rabbiin tolatti oole jechuudha mee wanajjeenaa isaan lamaan nagayani baafne waqoomahumaa ummata isaan lamaaniitiif minal karbil aziimi cinqii guddaa sanirraa je garbi dhiyoo keessa baan sun isaan hin nyaanne akkasuma maatii gabrummaan hamtuun yeroo Fir'aawnaa jara turan sun cinqii guddaadha gabrummaa jechuun wanni isii achi nafne saniifuu minal karbil aziimi cinqii guddoo san duraa nagee baafne wanasarnaahum jechuun isaaniifi tumsine fakkaanuu ni taanumul gaalibiin isaaniitiitu moohoo ta'e jechuudha isaanii irra aane jara Fir'aawnaatii fi Fir'aawnaas walumaanuu jechuudha meekkamitti dirree lolaa rabbubbaanii waliin lolle jirru kuni rabbumaatiitu irra aanse jechuudha eema Muusaadhaan ummata keefuu dhiibayi asumaan qaxxaamuri garba kana ulee teetiin dhayu bayi jeen ka'eeti bayee ummanni isaa hundi uggaachi bahu jarri silaa aduwwiidhaa sun dhufee garba uggaa seenuu akka jirutti irra deebimma saniifuu duubaree biyya san eenyu fudhatee gana banu Israa'elumaatiitu biyya san fudhate jechuudha naam fakkaanuu ni taanii humul gaalibiinaan isaanumaatiitu moo ta'e wa'aataynaahuma kun hundinuu ni'maadha baramma wa'aataynaahuma isaan lamaanii ni kennine Muusaa fi Haaruuniif alkitaaba almustabiin kitaaba mul'ataa ta'e tokko kennineefi jemma mustabiin jechuun kitaaba guddaa kitaaba mul'ataa Tawraat jedhamu sani kennineefi je yoo mustabiin jechuun kitaaba haqa adda baasu jechuudha kitaaba dhugaa fi dhara adda namaa baasu kennineefi وهديناهما إسان لما نكجلتني الصراط المستقيم أن قرأت الرئيلة سيئة سنيفو أمنتي سلمنا إساني خنونو
نعمة غرغدو جيم ربين وتركنا عليه ما يسال لما نتنيهم بفن ما سيسي في الآخرين وربودا خيستي والرئيسان بودلو بخيستي سلام على موسى وهارون نجيني أجرات نبي الله موسى في هارون الرتوان جو جيتش خنيسان بودان بفنيف لا يروا الدنيا كفودون تين إيجا الدنيا ردي من بودا صلي خينية تمافو في جيب ربين إنا نتك ذلك أكنتي نجد المحسنين ورطل توجة أنجلت قلتنا في إنهما إسالمان من عبادنا المؤمنين جيتشون قبرو تنكينيا ورنوتي أمان ساني الراهي جيتشورا وإن إلياس اللين لمن المرسلين ورئيرق من راهي إلياس كن ديرو خمي من أنبياء بني إسرائيل جان إلياسين كن أنبيوت إلما يعقوب الراهي بعد يوشع إيجا يوشع ابن نوني بودا نبي ماركا سيجان ما ينيسغا ورغاري مال جاين هو إنما كنو إدريس جان كلاتما نكفيت تجيرتي وإن إدريس لمن المرسلين تجت تجيرتي جان إدريسيس لمن المرسلين ورين إرغم الرأي كلاتين جت تجيرتي أما إنما هو غارين وإن إلياس ما كنو خديري ورجو جيران ماسيس خنيس وان براتي وان إنكمني وان الدنبين جل ديمو آجان خديري في خن إيسا والد ديما سنيفو أكما ربين جي خنا يود ابن رنجر توري وإن إلياس نبي الله إلياس من المرسلين ورين إرقم الرأي قروا أنبيوت بنو إسرائيل راتوني سابق كما دجان أيوة إذ قال يجونو قاجيسا لقوم